Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'ansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Jilli dhaabbata mootummoota gamtoomanii odeeffannoo funaanuu KFO waliin dhimma filannoo bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti mari'atanii jiru. Marii taasifame irratti Profeesar Mararaa Guddinaa biyya waraanni keessatti gaggeeffamuu fi akkasumas ari'atamuun siyaasa keessatti jiru keessatti filannoo haqa qabeessa gaggeessuun hin danda'amu jedhee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu haala qabatama nageenya amma jiruun Itoophiyaan muddamsuu hamaa keessa galuu xiinxaltootaa fi abboottiin siyaasaa garaa dubbataa jiru. Itoophiyaanis raafamaa fi sodaa hamaa jala galtee irraa kan ka'e xalayaa himannaa Ameerikaaf barreessitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonotaa fi godinaalee Oromiyaa garaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Cimee kan itti fufe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaalleen tibba kana gama lamaanirraayyuu opereeshinii yookaan duula bal'aa walirratti kan labsan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo duula yookaan opereeshinii mootummaan labse gamanumaa yookaan jalqabumarraa kan fashaleesse akka ta'e himaa jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaatti deemaa jiruunis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo gagabbataa argataa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyyaalallee qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanii isiniif dhiyaata. Jilli dhaabbata mootummoota gamtoomanii odeeffannoo funaanuu KFO waliin dhimma filannoo biyyoolessaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti mari'atanii jiru. KFO'n jila sadarkaa ol aanaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa dhufe kana waliin haala waliigala filannoo Itoophiyaa torbaffaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan immoo bara dhufu jechuudha yookaan immoo 2026tti gaggeeffamu ilaalchisee marii murteessaa gaggeessuun himamee jira. Marii waajjira muummee KFO'tti gaggeeffame kun hooggantoota paartii mormituu fi hawaasa idil addunyaa irraa dhufan walitti fidee jira jedhamee jira. KFO bakka bu'uudhaan hayyu dureen paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii uummata obbo Sultaan Qaasimis argamanii jiru jedhamee jira. Jila dhaabbata mootummoota gamtoomanii gara biraattiin waajjira gamtaa Afrikaa jalatti argamu keessaa hojii gaggeessaa ol aanaa kutaa gargaarsaa filannoo kan ta'an obbo Akinyeemii Adeegboolaa fi waajjira qindeessaa dhaabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessaa gorsaan nageenya fi misoomaa kan ta'an Dr. Zaabuloo Suwiifoon Takwaa akkasumas aangaa'ota UN dabalatee lama hirmaatanii jiru jedhamee jira. Marii kanarratti Profeesar Mararaa Guddinaa hirmaannaan KFO filannoo 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan immoo 2026 irratti guutumatti jijjiirama bu'uuraa fi qabatamaa dhufu irratti kan hundaa'u ta'uu isaa jilichaaf ibsaniiru. Filannoon dimokiraatawaa ta'e sagalee kennuu qofa osoo hin taane bu'aa adeemsa dimokiraasiiti jedhee jira Profeesar Mararaa Guddinaa. Adeemsi kun har'a Itoophiyaa keessa hin jiru. Akkasumas biyya waraanni fi ari'atamuun siyaasaa keessatti babal'atetti filannoo amansiisaa gaggeessuun hin danda'amu jedhee jira. Haala amma Itoophiyaan keessa jirtuun Itoophiyaan muddama sodaa fi raafama hamaa keessa kan galte akka ta'e xiinxaltoonni dubbataa jiru. Sababni sodaa muddamaa fi raafama Itoophiyaa keessoo isiitti uume kun immoo haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiru akkasumas kaaba Itoophiyaatti gareewwan faallaa mootummaa Itoophiyaa ta'an walii galtee tumatuun isaanii muddamsuu hamaa keessa kan isii galche akka ta'e beekamee jira. Mootummaan PP waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf opereeshinii yeroorraa gara yerootti labsus balleessuu miti duraayyuu dhaabbachuu kan hin danda'in mootummaan PP kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana raafama hamaa keessa kan gale akka ta'e ogeeyyiin siyaasaatii fi akkasumas xiinxaltoonni tokko dubbataa jiru. Kun akkuma jirutti ta'e kaaba Itoophiyaatti gareewwan faallaa mootummaa PP ta'an 4 guyyaa kaleessa waliigaltee mallatteessuun dhagahamee jira. Kunis mootummaa Eertiraa dabalatee
TPLF hidhattoota naannoo Amaaraatii fi akkasumas adda bilisa baasaa uummata Gumuz walii galtee mallatteessuun mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa PP garagalchuudhaaf haleellaa bal'aa irratti banuudhaaf kan walii galan yoo ta'u, mootummaan PP haalota deemaa jiran kanaan haalli nageenya biyyattii to'annoo isaatiin ala ta'aa kan jiru akka ta'e kan arge mootummaan PP muddamsuu hamaa jala galuu irraa kan ka'e Ameerikaatti himatee jira. Himannaa kanas kan raawwate xalayaa barreessuun yoo ta'u, ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos xalayaa dippiloomaasii ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyootti erganiin Eertiraan murna Abut akkasumas gareewwan hidhatan biroo waliin walii galuudhaan akkasumas qindoomina uumuudhaan yeroo rooba dhufutti haleellaa gurguddaa raawwachuudhaaf Itoophiyaa irratti karoorfatanii jiru jechuudhaan himatee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan Itoophiyaa torban dura ambaasaaddoroota biyyoota hedduu yookaan 36 ta'aniif Eertiraan haleellaa narratti raawwatu heddi kan immoo isin naa beekaa jechuudhaan himannaa gamas dhiyeessee ture. Himannaan inni dhiyeesses sochii gama kaabatiin jiru kanaaf furmaata ta'uu hin dandeenye. Haalli gama kaabatiin jiru cimee itti fufuudhaan sodaa hamaa jala isa galchee jira. Himannaan gama Ameerikaa dhiyaate kun hoo jijjiiramoo kan furmaata akkamii fida waan jedhu of durri kan agarsiisu ta'a. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonoolee fi akkasumas godinaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Tibbana bifa haaraan gama lamaan irraayyuu opereeshinii walirratti banuudhaan gama lamaaniyyuu lolatti kan seenan akka ta'e kan labsatan yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf humna guddaa deeggaramuudhaan bakkoota garaagaraatti baname yookaan bane jalqabumarraa kan fashaleesse akka ta'e yoo ibsu, haleellaa tibbana bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun caasaalee mootummaa bakkoota garaagaraa irratti jiran diigaa kan jiruu fi keessoo caasaa mootummaa kan raasee fi caasaalee mootummaa hedduun baqataa kan jiran akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Opereeshinii bal'aa tibbana lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti jalqabeen lixa Oromiyaa aanaalee Wallagga lixaa hedduu irraa caasaan mootummaa sodaa fi yaaddoo hamaa jala kan galee fi akkasumas baqatuuf qopheessaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti barraaqan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti kan fudhate akka ta'e beeksisee jira. Adoolessa 2025 har'a barraaqan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Ilubbaa Boor aanaa Nuphaa ganda Abuu Baakaa bakka addaa Bacuu jedhamutti loltoota mootummaa daandii aspaaltii yookaan karaa gurraacha irraa imalaa turan irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiisee akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 10 immoo madoodhaan akka adabee fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa dugda daawwatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 4 aanaa dugda daawwaa ganda biyyoo qundii jedhamu bakka addaa xaasaa jedhamutti haxxee itti hidhuudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa maqaa opereeshinii woboo balleessuu jedhuun bobbaate hedduu hojiin alaa taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaa Liiban Jaawitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu miidhaa akka irratti dhaqqabsiise beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 4 aanaa Liiban Cuqqaallatti barraaqan mooraa waraana mootummaatti seenuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaatti irratti kan dhaqqabsiise yoo ta'u, hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madoodhaan akka adabe akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu haleellaa irratti raawwatee mooricha guutumaan guututti hojiin alaa taasisuu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Kana malees lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'as gaggeeffamaa oolee jira.
lola bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa jiran kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa akka jiru akka ta'e ibsee jira. Yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduu biyya alaatiin balaa lolaa Ameerikaa kutaa Teeksasitti mudateen namoonni hedduun lubbuu yoo dhaban namoonni hedduun immoo eessa akka gahan hin beekamne. Balaa lolaa Ameerikaa bulchiinsa Teeksasitti mudate kanaan namoonni 24 lubbuu yoo dhaban namoonni 25 immoo eessa akka gahan hin beekamne. Balaa lolaa kun kan mudate kaleessa adoolessa 4,2025 guyyaan bilisummaa Ameerikaa kabajamaa yeroo jirutti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp balaa rifaasisaa fi hamaadha jedhee yeroo ibsu bulchaan Teeksas Gireeg Aboot deeggarsa mootummaa federaalaa gaafatee jira. Hojii lubbuu baraaruutiif heelikooptarri 14 dirooniin 12 fi gareen hojjettoota lubbuu baraaruu 9 kanneen bishaan daakan walumaa galatti namoonni 400 hanga 500 hojii lubbuu baraaruu irratti bobba'u qondaalonni bulchiinsa Teeksas himanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.